Gaateetti isaanii sabboonumaan sochoasa haala dinqisiisaan uummata kumaatamaan hamma miliyoonotaan dursa fuulduratti tarkaanfacha simannaa fi hamilee ho'aan waltajjiirra baha Atiroonosii fuuldura dhaabbatanii haasaa akka damma mi'aawu gochaa gorsa kan abbaa ta'e arjooba. Doorsisni ta'ee sosodaachisaan hidhaan ta'e amma wareegamaa lubbuutti dhufees dhufu baatees kaayyoo baataniif amanaa qabaniif amma dhumaatti kan duubatti hin deebine sammuu xiqiif haaloo irra bilisa ta'e uummata bilisa baasuu ta'e misoomsuu qofa kan kaayyeeffate dhufaa darbaa bulchiinsi mootummaa jijjiramus kan itti gorani qabeenya biyya malaammaltummaa nyaadhu ni nyaanna tasallee kan hin beekne. Eeyyeen jechuun waa'ee namoota akkasii tokko ta'anii miliyoonotaaf kan yaadan waa hedduu jedha mee har'a qophiin keenya kanan jedhu boqonnaa tokko kutaa sadaffaa isinii qopheessineef kallattiin darbina. Qophii keenya har'aan hayyoota jijjiirama biyyarra darbee guutuu addunyaatti mul'ate kan fidan seenaa keessaa akka urjii iftuu ta'anii yeroo hunda kan mul'atan Profeesar Mararaa Guddinaa Oromiyaa Itoophiyaarraa Mahatma Gaandii Indiyaa fi Maartin Luuter King United States of America irradha nu waliin tura. Gara qophii xiinxala keenyaarraa xayyaara yaada yaaphanne yoo balaliinu Profeesar Mararaa Guddinaa Maartin Luuter King fi Mahatma Gaandii gaafii nama fayyaalessa maaltu walitti isaan fideen namoota addunyaa tokko keessa jiraatan malee maaliin wal argu jedhe gaafii nama kaasuuf deebiin sirrii eeyyeen dhugaa jette garuu mirga namaaf falmuu bilisummaaf biyyaaf hidhamuu adampamuu amma lubbuuf dabarsanii kennuutti namoota gahanii tokko ta'anii dhalatan kan miliyoonotaan uumanidha kanatu isaan fakkeessa walitti seenaa keessa fida jedhama. Maaksi kan jedhu ofiif yoo kuutan hin hanqisanidha. Biyya keenya irra yoo kaane waa'ee Profeesar Mararaa Guddinaa seenaa fi adeemsa isaanii yoo qoran hayyoota muraasaa biyyattiin qabdu keessa isa tokko ta'anii dabalataanis siyaasa ammayyaawaa wal morkii yaadaan amanuu fi qabsoo karaa nagaan gaggeessuun beekamu kitaabota yeroo garaagaraa maxxansanii fi gaafiif deebii miidiyaalee biyya keessaa fi alarratti dhiyaatanii godhaniin akka hubannutti yaadaa fi haasaa isaanii keessa tasallee waadaa uummanni kenneef kan hin daganne qabsoo karaa nagaa yaadaan injifachuu qofa kan dursan kennaniin akkasumas jiruu isaanii guutuu ofiif osoo hin ta'in biyyaaf yaaduutti kan dabarsanidha. Odaa fi yaaddoo irra ka'anii biyya hambaatti kan hin baqanne rakkoo uummataa fi jalleensa siyaasa Itoophiyaa Afrikaa argaa dhagaa kan dhiisanii hin baqanne kan yuunivarsiitii keessa dhaloota barsiisan paartii morkitoota ta'ee mootummaa aangoo harkatti qabe waltajjii fi carraa argataniin hunda irratti bahanii kan gorsan kan leenjisan kan qajeelfama kennan duuka butoota yookaan hordoftoota isaaniif kan jaalala amaa of kennuutti kan qaban qeeqxoota fi amma yaaddoota isaaniif kabaja fi ulfina kan agarsiisan akka beekamtii fi jaalatamummaa biyyarra darbee addunyaa irratti qabaniin saba isaanii dirree irra gatanii kan hin sokkinedha jedhu.